Haay hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaadhaa jirtu nutis jirra nagaa keenya akkamii isin fayyaadhaa nutis jirra nagaa keenya akkamii jirtu nagaa keessanii hordoftoonni koo biyya keessaa biyya alaa jirtan hundi keessan nagaadha miti jirtu miti nutis jirra nagaa keenya jiru jireenyi hundiyyuu bareeda galanni gooftaa keenya taa tolu. Akkamii isin jirtu miti nagaa keessan mitiyyuu nuti jirra jidduu kana xiqqoo badeen jira jechuudha xiqqoo badeera miidiyaa irraa jechuudha sababiin badeefis immoo xiqqoo waan nama gaddisiisudha jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi jidduu kana guyyaa lamaan kana baay'ee mana diigaa jiru jechuudha mana baqqaa garuu yeroo walgahii gubbaarratti yeroo dubbatan yeroo walgahiin waamanii mana namni keessa hin jirre hin diignaa kan namni keessa jiru garuu hin diignu jechaa turanii garuu kaleessaaf dheengadda jechuudha dhugaa waaqa dubbachuu waan nama gaddisiisu waan baay'ee nama gaddisiisutu ta'aa jira jechuudha ani biyyi kun karaa makka deemaa jirtu siin beeku waaqa bichaatu beeka baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa har'a yoo waaqayyo jedhee jechuudha yoon tasa achi darbee suura isinii kaasee isinii gadhiisuu nan danda'a jechuudha ammallee garuu maaliif baay'ee waan nama gaddisiisu waan ta'eef suura hin kaafannee Oma tokko viidiyoo siin qaddaan jechuudha viidiyoo waraabuun namatti mijatu isa biraan immoo warri dhufanii mana jeeksanii poolisiidhaan marsamaniitu jiru ofitti nama butan jechuudha viidiyoo wayii waraabuu fi sirumayyuu keessa ofii nama boqotees nama waraabuu isaaniyyuu nama ittiyuu oftuu immoo nama hin butanii jechuudha. Dhugaa ani kaleessa dheengadda baay'een bu'aa ture jechuudha. Kaleessa ganama bareedhaan yeroo sa'aatii kana amma garuu ganamadha jechuudha. Sa'aatii booda manni koo xiqqoo hin dimimmisaa kanaafan ganama kanaan dhufee viidiyoo isinii waraabe yeroo baay'ee keessa kootti nan yaada garuu natti mijachuu dide jechuudha. Viidiyoo hojjechuun keessi koo baay'ee na rabbashame jechuudha. Innaa safara keenyatti jechuudha baay'ee mana diiganii jiru. Ammayyuu hin deebi'u ta'ee hin beeknu manoota baay'eetu diigame kaleessa dheengaddaa jechuudha baay'ee nama gaddisiisa namni osoo keessa yeroo ijoolleen haraasii osoo keessa jiranii mana seeraan aladha jedhanii mana irratti jijjigsanii bakka osoo uummanni akkasitti boo'u garaan immoo ishii namaa jedhee dhufee viidiyoos nama waraabsisu baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaafi baay'ee wanti biyya keenya jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa waan fedhellee yoo ta'e mootummaan yoo seeraan alallee ta'e nama mana keessa jiru tokko har'a dhufee boru dhufee diiga mana keessa irratti jedhee nama irratti hin diigu jechuudha lafa jalallee himee namni tokko haala mijeeffatee qopheeffatee keessaa warroonni biyya isaaniitti buqqaanii dhufanii asitti waan qaban gurguranii achitti ari'atamanii manni isaanii irraa gubatee dhufanii asitti immoo mana ijaarratanii mana isaanii hundaa jalaa asittis yeroo immoo dhufanii asitti boqonnaanii dhufanii asitti immoo ijaarratanii galanii manni isaanii jalaa diigame jechuudha. Dhugaa dubbachuuf tokko fa'a ji'a darbe mucaan waggaa 2 dhibamtee akka malee yaalee jalaa duute isarratti immoo kaleessa dhufanii mana isaa irraa diiganii jechuudha. Baay'ee gadde jechuudha akka maraatu ta'e wanni tokko malee wanni tokko bakka raarrii tokko malee gara laafummaa tokko malee osoo inni akkasitti boo'ee maraatu mana irratti diiganii jijjiirsanii isa biraan mukayyuu hin fudhatu qorqorroos hin fudhatu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha dhugaa waaqa ijaan ilaaluuf nama gaddisiisa ani amma mana mucaan hiriyaa lammii tokko asitti ijaarrate kan isaan jalaa jigsan jechuudha. Dhugaa
amanaa hin jiru jechuudha. Manni sun dhuguma jigee jechaan bulee halkan yeroo rafu jechuudha. Keessa kootti bakka manni sun waan jigeeyyuu natti fakkaatu hin amanne bakka wanti tokko bakka dhugaa namatti fakkaatu osuma ijaan arginanii dhugaa isinitti fakkaatu jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama boochisa jechuudha. Obboloonni keenya amma tokko keenyallee gaa isa turamedha jedhamaa jira. Amma tokko yaa'u keenya tureera jechuudhaan yeroo sana yeroo biyya arabaa deemu bitamee innaa ani wanti isiniin jedhu obboloonni koo biyya arabaa jirtan mana arabaa keessa xaartanii maal jettanii eenyuma yoo ta'e yeroo kana mootummaan lafa gurguruunis hin jiru bituunis hin jiru inni qabdaniyyuu isinirratti jiga jedhee waan labsii baasee jiruuf eenyumti keessanii jechuudhaan mana diiganii biyya isa kamitti akka misoomuu hin beeku. Biyyi tokko yoo namni irra jiraate yoo wanni ta'e biyyi misoomtee guddatti garuu amma immoo osoo manni hin jiraatin osoo waati tokko hin jiraatin biyya akkamittiin akka misoomtee guddattu hin beeku ani jechuudha. Mootummaan maal akka yaade hin beeku. Namni kun warri ijoollee qaban kun eessatti galu eessa taa'u jedhee osoo waa tokko hin yaadiin hin na'iifiin mana isaanii irratti jijjiigsee jira jechuudha. Isin immoo kanaafuu warri biyya arabaa jirtan mana hin bitiina lafas hin bitiina maaliif calli jedhaati yoo birrii keessan qabdu ta'e eenyumtuu lafa isinii bitaa eenyumti keenya biyya arabaa teenya osoo mana qabaannee osoo lafa qabaannee namatti tola dasnu jedha waannan immoo biyya kanatti manadha garuu maal godhu mana yoo qabaatan iyyuu mana maal fakkaatu iyyuu namarratti jigsu mana dhoqqee dhiisaati jechuudha. Kan namni waggaa meeqa waan meeqa jireenya biyya kanaa osoo hin argitu hin dhageessu maatiin keessan as jiru waan ta'eef waan hundumaa dhagaa jirtu. Kanaafuu jennaan jireenya guddinati biyya kanaatiin namni rakkatee har'a mismaarri tokkittiin birrii meeqaan bitamti rakkatee ijaarratee akkanattiin irratti diigaa jiru waan ta'eef warra lafa bitatanii lafti duwwaa soo jiraatee mukayyuu irratti akka dallaa godhatan immoo isayyuu hin fudhataa jiru waan ta'eef kanaafuu akkana jettanii kara kanaa lafa hin bitatiin isiniin jedhaa. Amma lafa bituun hin ta'u yoo waaqayyo nama gargaaree birriin nama hin ga'u biyya arabaa hojjetanii nan beeka birriin biyya arabaa wanni namarraan ooltu mana kaartaa pilaanii qabuyyuu bitachuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu hundi keessan birrii keessanii hin balleessinaa zimmi amana baankii keewwadhaati booda akka rabbisiin godhe taatu goyyomtanii lafa hin bitatiina manas hin bitiina eessaayyuu calli jedhaa birrii keessan qabadhaa xaarii keessan mana namaa shinti beetii dhiqxanii waan meeqa taatanii ijji ormaa sin galammatee inni sin fiddanii sin jalaa bishaanitti namaa waan ta'eef obboloota koo ergaa kana sin dabarsuu dhufe hin bitiina sin jedhaa lafa hin bitiina manas hin bitiina yeroo kana waa tokko hin bitiina jechuudha lafa duwwaayyuu hin bitiina jechuudha sinirraa fudhatama. Amma erga kunoo keellaa Ashawaa Meedaa Astiishariin erga amma Finfinnee jala galte jedhame baay'ee mootummaan uummata irratti mana jigsaa jira. Osoo daa'imna raasiin keessa jirtu daa'ima raasii keessaa fuudhanii ala kaa'anii mana irratti jigsaa jiru. Kanaafuu waan tokko mootummaan gara laafummaa tokko hin qabu waan ta'eef akkanatti hin bitiinaan isiniin jedhaa boru biyya namaattis gubattanii birrii kan argattanii borus biyya keessatti dhuftanii isinirraa fudhatame hin gubattu sin guba sin aarsaa waan ta'eef hin bitiinaan isiniin jedhaa obboloota koo kanan isinitti ma'ee tanan dhufee footooillee iyyuu hin kaafne yoo naa mijate footoo kaasee wanni koo jalatti isinii gadhiisa akkanatti doozariin dhufee mana namaatti akkasitti ol fuudhee akkattiin mukti nafne qorqorroon nafne baay'ee tokko wanni ta'e godhi balleessee deeme jechuudha. Akka isayyuu immoo kun hanna malee kun wanni bichaa miti. Mootummaan mana tokko yoo diige akkamitti qabeenya namaa fudhata guyyaadhaan qorqorroo nama mana tokko irraa kara qorqorroo 70 fudhatan ilaalaa qorqorroo 70 jechuun marra birrii meeqa akkanattiin isiniin jedhaa muktillee hin hafne wanti hafe tokkollee hin jiru. Kanaaf obboloota koo lafa hin bitiinaa isiniin jedhaa ergaa kanan isinitti himuu dhufe laayik sheer godhaatiin dabarsaan isiniin jedhaa.
baay'ee isin jaalladha baay'een isin kabajaa iddoo jirtanitti nagaa naaf ta'aa isiniin jedha baay'ee.